Jaalalli dhugaa haalaan yeroon jechaan jijjiiramuu hin danda'u. Jaalalli dhugaa argachuuf maal gochuu qabna? Haalli jaalalli dhugaatti argatamu maal'anni? Namoonni baay'ee jaalala dhugaa argachuuf wareegama hedduu kaffalu. Wareegama hin malleellee namoonni jaalala yeroof jaalala dhugaa hin qabneef jaalala fakkeessaafis wareegama guddaa kan isaan kaffalantu argama. Kana keessaa immoo jaalalli dhugaa kamidha kan jedhudha. Yeroo kamitti jaalala dhugaa argachuu dandeenya? Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni Horoon Inspire wartaatan akkam jirtu tole gaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole jaalalli dhugaa hin dulloomu haalaan hin jijjiiramu jaalala dhugaa sana argachuuf maal gochuu qabname yeroo baay'ee yeroo ammaa kanatti shamarran baay'een dhiironni hin amanamanii dhiironni immoo shamarroonni hin amanamanii tokkoon namoota adda addaa immoo jaalalli kan jedhamtu hin jiru jaalalli fakkeessaadha jaalalli tasumaa jiraatis hin beeku kan jedhan jiru namoonni baay'ee sababa miidhaa mataa isaaniirra ga'een kan ka'e jaalalaaf ilaalcha adda addaa qabu jaalalli dhugaa immoo maaltu nurraa eegama jaalala dhugaaf wanta nu kaffaluu qabnu wanta nu wareegama nu baasuu qabnu haala nuti ittiin jaalala dhugaa ilaalloo maal'anni waan sunni jaalala dhugaa miidhan yookaan immoo jaalala dhugaa akka inni miidhamu yookaan akka nu wareegama guddaa kaffalu nu taasisan keessaa yookaan immoo akka nu jaalalaaf kabajadhamnu yookaan akka nu jaalalaaf kufaati guddaatti seenu wantoonni nu taasisan keessaa inni jalqaba irratti argamu yaada namoota adda addaa fudhachuun jaalala keenyatti jijjiiramuudha. Yeroo baay'ee yaadota namoota adda addaa jechoota namoota adda addaa gochaawwan namoonni adda addaa namoota fagoorra jiran osoo hin taane namoota dhiyoo keenya jiran namoota maatii keenyadha jennee yaannu hiriyaa keenyadha jennee yaannu namoota nutti dhiyaatudha jennee yaannuun yaada nuun fudhannuun yeroo baay'ee jaalala keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu dandeenya. Miidhaan nuun irra geessisnu kun immoo kufaatii qofa osoo hin taane du'a guddaallee nutti fiduu danda'a. Sababiin isaallee waan sanuun jaalala keenyaaf ilaalcha nuun qabnu akka nu jijjiirru yookaan immoo yaada nuun jaalala keenyaaf qabnu yaada nuun gaa'ela keenyaaf qabnu yaada nuun hiriyaa keenyaaf qabnu akka inni jijjiiramu taasisuu danda'a. Yeroo baay'ee irrina nama sanaa yookaan immoo dogoggora nama sanaa lakkaa'utiin akka nuun hubannu yookaan immoo dogoggoroota isaanii qofaa irratti akka nuun xiyyeeffannuuf karaa nuu saaquu danda'u. Akka nuun nama jaallannu sanarraa adda baanu akka nuun nama jaallannu sanarraatti jijjiiramnuuf raawwachuu danda'u. Erga nuun jaalala keenya irratti yaada jijjiirree irraa galagallee jireenya mataa keenya jalqabne immoo namoonni jabaadhu addaan ba'ii irraa jijjiirami jedhanii nu gorsaa turan saa sanaa ka'anii nu biraa hin dhibamu. Kanaaf immoo wanta nuun gochuu qabnu yaada nuun baruu qabnu ilaalcha nuun baruu qabnu yaada namni abbaan arge fidee sammuu keenyatti naqu adda baasee fudhachuu qabna. Ilaalcha jaalallee keenya irratti yaada nuun laatamu yaada nuun irratti laatamu ilaalcha akkamii namni kun kan nu gorsu hundumtisaa fira keenya ta'ee miti kan nuuf dhimmu hundisaa nuuf yaadee miti. Akka gammachuu keenyallee kan hin barbaanne hedduu jira nageenya keenyallee walitti dhufeenya keenyallee kan jeequu barbaadu waan jiruuf jaalala keessatti kan si gorsu hundumtuu fira kee miti waan jaalala kee irratti murteessitu jireenya keef waan si barbaachisuuf gaabbii guddaa ceephu guddaa akka jireenya keetti hin finneef itti yaaduun murteessi. Tole gaa inni lammiffaan irratti argamu waan jaalala keenya miidhuu danda'u inni lammiffaa irratti carraa qabnutti fayyadamuu dhabuudha. Jaalala keessatti carraa qabdu irratti haala qabdu irratti yeroo qabdu irratti hin fayyadamtu taanaan gaabbii guddaa jireenya kee irratti fiduu dhufuu danda'a. Jaalala keessatti carraan haduu miti naannee dhufuu hin danda'u guyyaa miti naannee dhufuu hin danda'u carraan tokko yoo nu darbeera nama dhugaa irraa nu jaallatu nama onnee irraa nu jaallatu nama keessa isaa irraa nu jaallatu nama nuuf jedhu nama nuuf yaadu nama nuuf dhimmu yeroo baay'ee sababa ittiin fayyadamiin afuu keenyaaf yookaan immoo carraa argannetti namoota sana jaallannee jaalala dhugaan duukaa hin jiraatin afuu keenyatti gaabbii guddaa jireenya keenya irratti finnee dhufuu dandeenya. Kanaaf immoo jaalala keessatti wanti nurraa eegamu wanti nurraa barbaachisu carraa qabnutti fayyadamnee gara jireenyaatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Inni sadeeffaan immoo jaalala keessatti gammachuu kan nu dhorku yookaan immoo akka nu hin gammanne jaalallee keenya irra duukaa akka nu waliigalteen hin jiraanne yookaan akka nu wal jibbinu akka nu walitti jijjiiramnu akka nu walitti adda taanu kan nu taasisu keessaa inni tokko waan akka jaalalleewwan biraa ta'an ta'uu hawwu. Jaalalleewwan biraa yoo isaan yeroo haala adda addaan
Ikoonomiitiin nu caalanii wantoota tokko tokko nu caalanii gaafa isaan argaman akka abaluu taana yookaan akka jaalallee abaluu taana jennee gaafa yaaduu jalqabnu waan harka keenya irraa qabnu waan harka keenya irra jiru sana wanta harka irraa qabnu sana dhiisnee of duuba deebinee akka nuun jaalallee keenya wanta badaa irra barbaannu nu taasisaa jechuudha. Dogoggoroota misteekota jaalallee keenya irratti yoo jaalalleen namaa rifeensi ishee dheeratee rifeensi ishee dheerachuu qaba jennee akka nuun jaalallee keenya irratti fala biraa barbaannu yookaan immoo gammachuu akka nuun hin qabaanne nu taasisaa jechuudha. Waan harka irraa qabnutti akka nuun hin gammanne waan harka keenya irra jiru irratti akka nuun aara galfii hin qabaanne nu taasisa. Garuu gammachuun dhugaan kan beekamu yookaan kan argamu wanta harka irraa qabnutti gammannee jiraachuu qofaadha. Wanta harka irraa qabnutti gammannee yoo jiran waan barbaanne keenya raawwachuu dandeenya. Haala barbaanne jiraachuu dandeenya. Kanaafuu jaalala keessatti wanti barbaachisaan tokko waan harka keenya irraa qabnutti gammannee jiraachuudha. Waan harka keenya irra jirutti aara galfiin nutti dhaga'amuu qaba. Wanta harka keenya irra jiru sanaaf galateeffachuu qabnaa jechuudha. Tole egaa inni Afuriffaa irratti argamu nama jaallannu beekuu qabna. Yeroo baay'ee kan wareegama nu kaffalchiisu kan gadda guddaa nutti fidu amboocha guddaa nutti fidu handhiphu guddaa nutti fidu nama jaallannu hin beeknu adda baasnee maaliif akka jaallanne maatti akka jaallanne maal gochuuf akka jaallanne maalirraa kan kaan akka jaallanne adda baasnee beekuu qabna. Namoota kana adda baasnee hin beeknu taanaan namoota jaallanne kana sababa miirri keenya nutti qofaaf miira keenyaan oofamnee jaallanna qofa taanaan wareegama guddaa kaffaluu dandeenya. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabnaa jechuudha jaalala keenya irratti. Jaalalli keenya wareegama akkamiin kaffalchiisuu danda'a? Jaalalli koo kun jaalala narra wareegama kaffalaafii jiru kunoo maal dhanni waliinsaa? Wareegama akkamiimmoo kaffaluu hin qabani jaalala koo hammifachuuf? Jaalalan jaallatamee jiru kun jaalala akkamiidha? Jaalalan jaallachaa jiru kun jaalala akkamiidha jennee akka nu yaannuuf nu barbaachisaa jechuudha. Yoo kana hin yaadi namne yoo kana hin hubati namne jireenya keenya keessatti gaabbii guddaa fida. Jaalala akka nu hin amanne jaalala irratti akka nu aara galfii hin arganne jaalala irraa akka nu duuba dheessinu jaalalli akka inni miidhaa malee boqonnaa hin qabneetti akka nu yaannu nu taasisa waan ta'eef adda baasnee beekuu qabna. Nama jaallannuuf maaliif akka jaallannu itti gaafatamummaa fudhachuu qabnaa jechuudha. Tole egaa inni itti aanee argamu yookaan inni shanaffaa irratti argamu jaalalli haalaan hin jijjiiramu. Yeroo baay'ee namoonni baay'ee jaalalli haalaan jijjiirama, jaalalli maallaqaan hin jijjiirama, jaalalli ni akkanatti bakki kanatti jijjiiramuu danda'a jedhanii haalota adda addaa fiduu danda'u. Garuu jaalalli dhugaa haalaan jijjiiramuu hin danda'u, jechaan jijjiiramuu hin danda'u, gochaan jijjiiramuu hin danda'u. Jaalalli dhugaan hin dulloomu, jaalalli dhugaan keessa taa'a waan ta'eef. Tole gaammee kanaan wal qabatsiisee seenaa tokkoon sinfaana asa turtii gaarii. Abbaa manaaf haadha manaa baay'ee wal jaallatan jaalala guddaa waliif qaban kabaja guddaa waliif qabantu ture. Yeroo kana guyyaa keessaa gaaf tokko haati warraa abbaa warraa isheetiin yaa abbaa warraa koo yaa jaalallee koo guyyaa har'aa kanatti rifeensi koo baay'ee dheeratee waan jiruuf rifeensa koo kanaaf immoo filaan na barbaachisa akkam godhu jettee gaafa isheen gaafattu yeroo kanatti abbaan warraa ishee imimmaan ija isaa hudhaa yaa haadha warraa koo yaa jaalallee koo ani wanta ittiin siif bitu kana hin qabu kunoo hin agartuu saatii harka kollee wanta ittiin jijjiirradhu dhabee narra tureera jedhee gaafa itti deebisu isheen illee fuula ifaadhaan isa simattee gara hojii isaatti isa bobbaaste. Tole egaa yeroo kanatti immoo guyyaa booriisaa akka guyyaa lamaa booda namtichi kun haadha warraa isaaf saatii isaa sana gurguree gara ishee filaa barbaaddu sana bitee fi gara manaatti gaafa inni galu isheen rifeensi ishee dheeraa waan tureef abbaa warraa koo dhiphachuu hin qabu saatii isaa jijjiirrachuu qaba jettee yaadurraan kan ka'e rifeensa ishee kuttee fi mana teessee seegde. Yeroo kanatti gaafa inni mana galee ishee argu filaa ishee harkatti baate isheen immoo saatii isaa wanta inni ittiin hojjechiisuuf sana harkatti baatte gaafa isheen isa agartu wanti ta'aa ture isaan laachanittu ifaadha. Kana yeroo kanatti baay'ee gaddee baay'ee walitti bu'an baay'ee walitti marmaman jaalalli dhugaa heddee kamittiyuu haala kamittiyuu jijjiiramuu hin danda'u. Jaalalli dhugaa humna guddaa qaba. Jaalalli dhugaa waan barbaadde raawwachuu danda'a. Namoota kana lamaan irraa waan baay'ee hubachuu dandeenya. Kanaaf immoo jaalalli dhugaa iddoo isaatti jira. Kabaja guddaa qaba. Ulfina guddaa qaba. Wareegama barbaade keessatti illee yoo ta'e waliif yaaduu, waliif dhiphachuu, waliif hubachuun wanta hundanii caala. Jaalala keessatti waliif hubachuu, wal jaallachuu, waliif yaaduudha. Jaalalli dhugaan kan inni ittiin beekamu. Namoonni kun lamaan maal irraa huban waliif yaaduu isaaniidha. Inni saatii harkarraa qabu gurguree filaa ishee biteef isheen immoo rifeensa of harkaa qabdu sanan gurgurtee saatii inni wanta inni ittiin hojjechiifattu bitteef nutoo maaf naa gochuu dide maaf naa bichuu dide maaf naaf akkas ta'uu dide jennee akkanuun
ududuubatti ofitti gumgumnu yookaan akka nuti jaalallee keenya irratti gumgumnu nu taasisee nu gaddisiisa. Kanaaf immoo jireenya keenya keessatti jaalala irratti waliif yaaduu, waliif dhimmuu, waliif yaaddootu nu barbaachisa waan ta'eef jaalalli hin dulloomu haala kam keessatti illee.